الشما حركفوني أردفتوتا فؤاد شو جلتي أرقمتن نجيني كينيا كبجا في ألفنا بك جرت مرتي اسم برا حقه جتشا هي أكم جرتو مي هرا وان أجايباتكو إسنيف كبد رفين جرا إسنيس بك جراتني لقى يادن إسنيف دبرسو كنامو سريت انتلتني أجيف أكسن أجيف فتنو أبدين كبا فيديو بوتو وان بوتا مجرا فيديو ولي الرحيم بوتنا يرون أكنا سينجرو فيديو أتشو بوتني يتن يادنا ما هو بتشون دندي سلويجون فيديو تكو كاساتي هنگا دومات أجيف فتا غافس نيهو بتا يجورا يو نماتات يو نما هنتاني مو سنين سنوما يجورا يو نما هنتاني سلا نما ميتي يتي يجورا كنافو مي يعني أني حرك أبدل في ما إني كان جدودا واي أورمو ماتي أورمو ماتون أورومو جتون أمة أكمي أمة أكمي أكتيس سيناتو دبتا أورومو والتقع والجبة واللولس والتمس قرو ماتي دا أورومو مالي ولا عرفت مكجلة تريميتو يو شاتي أكادا أما فكنيا حرقيت جمات شاتي كانك أماتو يو دواين كأتميتو يو أمني ولتي عرفن وبلالا ما يو ولولن akkasii walitti araarfama oromoon aadaa kana qabna nuti akka jimmaattis akkasi akka naannoo biraattis immoo jaarsumatu bahee abbootiin kuni walitti araarsa ijoolleen illee yoo walolan jechuudha haati manaa fi abbaan manaa illee yoo walole jaarsatu taa'ee walitti araarsa jechuudha arra wantan dubbachuu barbaade jaarsa yeroon jedhu nama guddaa jechuudha nama guddaa hayyuu jechuunis nama guddaa jechuun saneen sanuma فكينيا مي غوتيتشا كينيا ربين إثيوبيا فلاتي أمة إثيوبيا أوروميا كيسا بكيلشتي أستاذ كينيا جالتا ما في كبجما آمد دين جبل الرا تكو إسنيف دبتشون بربادا يروباي هندبتو وايسا دبت إيس اللي أكن بيكني بكسن بيكت مالي في قايداكو أن غافن واتكو جالتو hojii isaa malee hin jaalladhu hojii isaa malee hin deeggaru yeroon akkana jedhu kan namaaf hojjete kan tokkummaa fi yaani jaalala akka oromoo wal jaallatu je tokkoon jechuudha sababa biraas waa tokko wanti wal caalchisu hin jiru jechuudha je tokkoon ilaalu nama akkanaa biyyattiin keenya argachuudhaaf baay'ee waan nama gammachiisudha egaa rabbiin umurii isaanii fadheeressu Ahmadiin Jabal jechuun nama faayidaaf dalagu miti kan ammoo isinuu ragaadha jechuudha isinuu ragaadha nama taayitaan barbaanne nama kottuu jireenya gaarii jiraadhu taayitaa adda addaa keessatti mootummaa waamennaan nama didee dantaa mataa ofiitiif osoo hin taane dantaa ummata isaatiif dantaa rabbii qofaaf jechuudha tokkichummaa rabbii qofaaf nama jaallata jechuudha Ahmadiin Jabal kan ammoo nuyi miti nu qofaa miti ragaan kanaafu rabbiin nu argullee ragaa ta'aaf jechuudha yeroon kana jedhu mee OMN egaa affeerraa Ahmadiin Jabal affeera irratti waa tokko isiniif kaasee dubbachuun barbaada jechuudha maal jedhee dhugaa irratti jechuudha kan inni hundaa hojjetu Ahmadiin Jabal kanaafan isa jaalladha nama dhugaadhaan hojjetu nan jaalladha nama sobarra deemtu nama fakkeessitu garuu hin jaalladhu nama dhugaa irratti hundaa'ee lammii koof yookiin immoo Itoophiyaadhaaf dalagu nama akka Ahmadiin Jabal argee hin beeku dhaladhee jechuudha dhaladhee argee hin beeku warra du'an keessaa yoo ta'e qofa kan hin beeku amma fakkeenya isiniif kaasuun barbaada fakkeenyaaf ustaazota warra biyya alaa bahanii jiraatan kana ni beektu kanneen akka Naasir kanneen akka Hamzaa kan maqaa rabbii ilmii rabbiin kenneef jechuudha ilmii rabbiin kenneef kun kennaa rabbiiti beekumsa rabbii sii kenna rabbitu iyyuu aalima si godhata aalima erga si godhatee booddee waan beekturraa akkati jaahila barsiiftuudhaaf kan rabbiin si beeksifate jechuudha garuu dantaa siyaasaatiif jedhanii dantaa dhuunfaa dantaa gandummaatiif jedhanii waan jarri godhaa jiran immoo ilaalaa jirtu miidiyaa kanarratti jechuudha Allahu akbar ummata rabbiin hin sodaanne jechuudha
ummata rabbii kana kennenaaniif waa biraatiin ittiin dalagatanu nigdii ittiin dalagatanu maqaa rabbiitiin ummata kanaaf ay qabna jechuudha maaliif zabana akhiru zaman keessa wanta kanaa wama jiruudha jechuudha sallallahu alaihi wasallam ergamaan keenya nuudha amaniiru kana jechuudha kanaafu zabana boodaa keessa isuma beekutu isuma ilmii garaa keessaa qabutuyyuu jaahi akka jaahilaa of godheetuyyuu ni ittiin nagadataa beekumsa rabbiin kenneef kana kan jedhamu jira jechuudha. Kanaafu wanta kana dubbachuu barbaadeef akka fakkeenyaatti isiniif kaasee jechuudha. Amma rabbiin akkana jedhe akka amantaa keenyaatti ilmi namaa kuni tokko jedha. Akka shari'aa keenyaatti ilmi namaa kun tokkuma. Kulloos taayisii maaluu taayisii hadiyyaas kan baataas taayisii jechuudha. Ilmi namaa rabbiin biratti tokko. Kan quraanii dubbatus kanuma miti maa? Egaa jarri ilmii qaban kun waan kana wallaalaniiti kan zarinyinatiidhaan nama wal nyaachisan kan sobaan ummata wal nyaachisan kana waan kana quraana rabbii keessa hin jiru ilmi namaa tokko kan jedhu quraana rabbii keessa hin jiru kanaafu dhugaa deebii isunumaaf hin dhiisameen akka koo deebii isunumaaf hin dhiisu egaa amaddiin cabal takkaa naftanyaadhaan naftanyaadhaan beeku takkaa hadiyyaadhaan hadiyyaadhaan beeku Itoophiyaatti amana inni ummata muslimaatti amana ergaa rabbiin erge sana qofatti amana sana qofaan deema inni egaa amaddiin jabal namni akka amaddiin jabal osoo jiraate hanga kana bowwaan buunu jechuudha tu baay'ate jechuudha egaa maal godhaa rabbiin tokkichuma kan nuu kenne egaa dhugaa jirtu kunoo OMN irratti dhufee dubbateera inni sasin shanii jettanu sasin naftanyaa jettanu sasin kushaan kushee jettanu sasin maal jettanu bilchiginnaas jettanu beeku በአንድነት ላይ ብቻ የሚሰራ ሰው ነው ማለት ነው ረቢን ኡመሪ ሳኑ ፈደረሱ ጀና እስኒስ ዱዓይ ጎዳፊ ነመከና ረቢን ነመጃለቱ ፍረታ ከናፉ ረቢን ኡመሪኑ ፈደረሱ ይዳ ከናፉ ከሌሳ ዱጋ ጅርቱ እስኒፍ ኢብሰጅራ አመዲን ጀው ወተኮ ወንት ስናስራቲ መራተኑ ፍንጅሮ ከነሶ አርግተኑ እንካዱ አመስ አመዲን ጀበል ሞ ብልጽግና ለቱም አመስ akkasin jettan beeka maaliif ummata wallaalaa dhamaa waan taataniif Jawaar Mohammad mana dhaqee tan kadhadhee jedhaa jira gaafa inni gabba'ee diqaalaan nun bulchitu diqaalaan mallasaan nun bulchitu jedhu isaa arrabni akkanaa bowwaa isin buusaa wal isin tuqsiisaa jedhee kadheeraa ilaaltanii dhugaa namni dabse rabbi dabsuun danda'u laala tokko hidhee arraba diqaalaa jechuu kan oromoo mara barsiise Jawaar Mohammad jechuu dhugaa jirtu anaa miti rabbii nu argaa jira jechuudha oromoo mara beeka kaleessa abiyyiin kottaa galaa gara biyya keessan jedhe kabajaa waammate mirgi dimokiraasii diriirsee jechuudha akkuma fedhan deemaa iyyadhaa jennaan waan jara jedhanii arrabsaa turan isinuu ragaadha jechuudha mootummaan jaalaalee gaafa dadhabu seera kabachiisuun dirqama waan ta'eef gagam godhe jechuudha maaliif otoo Jawaar akkuma durii dhugaa sarara hiriiree deemaa jiraate arraba sana maaltu geesse obboleessa isaatii yoo ani obboleessa isaatii an raddaatii ta'een hojjedha jedhaa ture yoo akkamitti har'a garuu inni diqaalaa ta'e inni obboleessa እንዴት diqaalaa yoo abiy kanaafu dhugaan namni dabse rabbi dabsuu hin danda'u jechuudha asirratti Ahmadiin Jabal kan qeequu barbaadu fa'ee jira waan ajaa'ibaa jechuudha nama dhugaa jaallatu dhugaa namni hin jaallatu nama zamanaa keessa nama dhugaa dubbatu hin jibbamu sirrii isin jibbitanus rabbiin immoo jibbuu hin danda'u rabbitu eeggatas anaaf dhiisaa jedhe rabbiin ustaazni takkaa boodii gaardii barbaadeen beeku mee ustaaza ciccimoo ilaala guyyaa tokkoof eegumsa qabu boodii gaardii qabu sekuriitiin qabanu sekuriitiin jira eenyunni andallaa bichaa no ana boodii gaardiin jira jedhe ana kan jira eeggatu jedhe jechuudha kanaafuu nama dhugaa nama isaaf ta'ee dalagu tokko rabbitu eeggata jechuudha ilmi namaa wocitus maash hushushuu kee dantaatti si lakkaa'u inni jechuudha maaliif abdiin isaa rabbiin qofa abdiin isaa dhugaarra deemuu qofa kanaafu abiyyi kanatti eenyu jal'ate abiyyi kanatti eenyu xaxuu eegale kan jedhu Ahmadiin irraa hubattanii ture namana gabaabin hubatte jechuudha egaan egaa isinitti hin dheeressu yaa ilmaan oromoo
dhugaadha sirrii dhugaa hubadhaasin gaafa dhugaarra deemtan ni milkooftu dhugaa qofatti nu baasa jechuudha sobarra deemuun waggaa 150 nu gabroomsa jechuudha viidiyoo sobaatiin wal shawwaduun baddaa keessa dhaabatanii wal shawwaduun kun birrii ittiin funaannachuun kun waggaa 150 nu gabroomseen siin jedhama akkas kanaafuu tingii godhaa kanaafuu hundi keessan oduu si egaa kana caala si ittiin baay'isu mee sagalee Ahmadiin Jabal xiqqoo sin dhageessisa share like gochuudhaan oromoota maraan biraan gaha like gochuu hin dagatina dirqam gruppiiwwan adda addaa WhatsAppiidhaan nama 5 nama 10 imoodhaan akkasumas nama bira akka nu ga'u sagaleen keenya nu gargaaraa galatoomaa ulfaadhaa obboleeyyan maal fu'aad onneerraa isin jaallatan bye bye osoo nu gootanii ulfaadhaa jennaa kunoo bakka share jettu kana tuqxaniituyyuu kunoo bakka kana sheerii kana kunoo kanatti fidaa sana booda kunoo messenger illee kunooti akkuma messenger kunooti WhatsAppiin illee kunooti nama 5 nama 10 imoon illee kunooti imoodhaan isa ma erguun dandeessu jechuudha kunoo haala kanaan share namatti gootu jechuudha amma fakkeenyaaf kunoo akkanatti hiriyoota tokkoof nam tokkoof gochuu nan danda'a jechuudha amma asirraan kanaaf akkasiin nu jabeessaa ulfaadhaa jiraadhaa umurii dheeraa nu jiraadhaa bakka jirtan maratti